Suuraa namaaf ergitan akkaataa fageenyumatti bilbila nama ergitaniif san keessaa dileetti gochuu dandeessan yookiin balleessuu dandeessan isin barsiisa. Suuraas ta'ee viidiyoos ta'ee yoo namaaf ergitanii namni sun isa sodaachisee harkaata adda isin agarsiisee haala nama saniidhaa jibitan jechuudha. Waan nama ergitan san jechuudha akkaataa fageenyumatti bilbila nama sanii kan keessaa guututti balleessuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan duraan hordofa. Dursa aappii tokko bilbila keessanitti gabbuufattanii aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kan tokko tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kajoo jalarra sinii baasara tokko kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajoo kanarratti tokko kilikni gootu. Ammallee haala kan fitaa solo ta'e koon sarchii irratti tokkoof kilikni gootanii bakka sarchii kanarratti qubee fa na daa barreessanii achi booda sarchii fuulduraa kan kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaa suuraa kan isin fitaa suuraa kanarratti tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappii gabbuufachuudhaaf sirra olbisaa gaddeemtu olbisaa deemamu maati. Achi booda dhumarratti qalama diimaan kan barraa'e aappii asxuu qabu fadhaa akka jalatti daawulood keessatti daawulood tutaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbuufatanii. Hayya daawwatan kiyya aappii gabbuufatanii yeroo argaltan aappiin imeelii bilbila nama saniidhaa isin gaafata jechuudha. Imeelii bilbila nama saniidhaa yoo beektanitti guutan jechuudha. Achi booda haala kanaan bilbila nama saniidhaa isin fida jechuudha. Bilbila nama saniidhaa kan gadii kanarratti kilik gootan jechuudha. Achi booda kan haala kanaa isin fida as ikoonii siitingin jirtii kira tokkoof kilikni gootanii ammallee kun asjalatti faaktor riisiit ka jettu kanatti kilik gootaniiti guutumaan guututti bilbila nama saniidhaa foormaatii gootanii waan namni sun bilbila isaa keessaa qabu guutumaan guututti jedha balleessuun